Saanni asirratti argitan kun doolaara miliyoona 4.8tti gurguramte. Biraazilitti saanni tokko doolaara miliyoona 4.8tti gurguramu riikardii addunyaa irratti galmoofteetti. Saanni kun kiiloogiraama 1,101 kan ulfaatu yoo taatu moggaasa maqaa Viyaatinaa 19 jedhamuun kennameefiira. Sa'i umrii baatiiwwan 53 kun Biraazilitti saadaran gatii qaalii jedhamtee bifaa fi amala addaa qabaachuun ishee industirii horsiisa loonii keessatti akka barbaadamtu ishee taasiseera jedhame. Viyaatinaan 19 kun gurmaa'insa qaamaa sanyii addaa fi ga'umsa qaamaa olaanaa qabdi jedhameera. Dandeettii dhibee dandamachuu ishee adda kan ta'u hordofee industiriin horsiisa loonii Biraazil keessatti gatii olaanaa akka qabaattu ishee taasisuusaa ni yaadatama. Maaree dhaggeeffattoota koo oduuwwan dinqiiwwan akkanaa kana qabadhe akkasiin dhiyaadhuuf tiiktookii koo fooloo, laayik, riipoost, koppii liinkii gochuun ana qaxalee keessannaa fi jabeessaa jechuun hawwii koo yeroo hundumaati. Jalqabarraa kaastanii hamma yeroo kanaatti waan na dhaggeeffataniif kabaji keessan guddaadha. Horaa bulaa deebanaa.